Arabiza walin bitamai. Kuwasati? Amantesna latum ormatte kawakum mulstum dinate amantesna latum ormatte nazirachistam zrenyrafa الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو أسالا جري جالت أرجمتن نجانكو بكم جرت تسناك كابو إيجا كا هرالي أكما سمونة تناكا و مشالي من كيسة تدبيه توجرا akkasuma koomenti keessanillee argatan jira kabajamtoota hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa bakkuma tokko isin deebisaafanii kan mana namoonni hunduu gisee barbaadan ta'e bakkuma tokkottan viidiyoo waliigalaa isin hojjedha jedhee tananii callisee warroonni waan baay'ee nagaafatanii argeetan jira wanni keessan koomentii keessanii egaa akka har'allee akkuma baratame meeshaa mana keessaa yeroo baay'ee onlaayinii irra hin argina eelee kana gubbaarratti egaa ka duraanii wanni jechaa turre amma bakka barbaannetti naannoo barbaannetti akka argannu kan qabadheetoo dhufe akkasuma xarapheezawwan wannidha kan wanni televiziyooniin irra taa'u kan eelli barbaadan akka eelliitti teechiftanii kan barbaadan hoggaa xiqqeessitanii kan barbaadan hoggaa guddistanii kan harkifamuudha jechuudha xarapheezawwan kuni akkasuma immoo televiziyoonii bootaa inni taa'u kan hoo barbaadan xarapheezaa gubbaarra yoo barbaadan kan fannifamu gatiin isaa akkuma madaalamaatti ta'eetu hodoo jiru jechuudha akkasuma kan bishaanii wantoota kana wal qabachiisee tanan jibbaasii waan akkasii wal qabsiisee tanan hojjedhe viidiyoo irratti jechuudha egaa ka ubsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa warra isinitti laayik sheer gochuu hin dagatinaayi jibbaasinillee akkuma sadarkaatiin jira warroonni gabaa beektan hin beektanii warroonni gabaa hin beekne immoo akkuma kwalitii isaatiin daradaramee jira jechuudha asitti televiziyoonii kan irratti fannifamuudha kan irra taa'us hin jira kan irratti fannifamuus hin jira akkuma dura dubbadhee kunniin kan irratti fannisanidha akkuma argaa jirtan kana dhaabbateetoo jiru kun jechuudha gatiin isaa baay'ee bakka homaa wal madaala meeshaan kwalitii gatiin isaatillee akkasuma wal madaaladha xarapheezaa kan biiffedhaa ta'u kana muluu isaa waraabeetan jira gatii gaafadheetan jira viidiyoo kana hagadhuma dhaggeeffadhaa waggaa dhaggeeffattan barumsa guddaarraa argattanii boruufuu muuxannoo isinii ta'a ammallee bituu waggaa baattan jechuudha kanaafuyyuu obsaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa yoo isinitti tolee laayik gochuu hin dagatina yaada keessan ammallee saanduqa koomentii jalatti naa barreessan isiniin jedha warroota biraanillee sheerii gochuun gahaa egaa ka nabiratti xiqqoo kan dadhabaatoo jiru laayikii fi sheerii gubbaarratti koomentii warroonni ilaaltanii barreessitu guddaasaa galatoomaa yaada kan naa barreessaa jirtanii kan na jajjabeessaa jirtanii egaa ka bootaan kun addababaayii matti kan argattanidha tiraanispoortiidhaaf illee bootaa sin dhibuu miti karaan illee akkasitti mul'atu jedhee tan karaallee walitti qabeetu waraabe iddoo kanatti bakka feetanii dhuftanii bitattanii tiraanispoortiidhaa iddoo isinitti mijatu achi bittanii baatanii taaksii illee dhiyootti argattanii bakka deemtanitti deemuu dandeessu kana osoo hin ta'in immoo naannuma jirtanitti argachuu dandeessu meeshaalee kana garuu meeshaaleen ni argama biyya keessallee wantoonni kwalitii qabaatte tana wanti ati itti boqatu sammuun kee itti boqatu ni jira jechuufanii qabadheetoo dhufe egaa kaama kun koomediinawwanii koomediinaa jechuun kan wanni irra taa'udha jechuudha algaa fi wanni irratti hin hojjenne dhiifama fuulduratti isarratti illee nan hojjedha. Dursaa viidiyoo kanaan booda gaafiin gaafatame irratti hojjedha ammallee warri gaafii qabdan hoggaa jiraattan kana nu gaafadhu warri ittan informationii hoggaa jiraattan ammallee koomentii naa barreessuu hin dagatinaayi kunniin kan meeshaalee televiziyoonii saaloonii keessa taa'ee televiziyooniin irra taa'udha waa argaa jirtan kana koomediinaa isaatan itti gadi qabeetoo waraabee olee isaatillee waraabeedha sanittan argisiisa egaa kaa hundi isaatu mataasaa kan of danda'e haga 25 jira haga 22 jira kan televiziyoonii irra taa'u jechuudha. Elli hoggaa barbaadan xiqqeessitan hoggaa barbaadan elli gootaniitu akka marsaatitti gootan kunniin 24 haga 25ti hoggaa bittan tarii astaayitiin illee jiraachuu danda'a. Televiziyoonii samsingii hin argine haga amma irratti hin jiru naan jedhanii ganaan barbaada televiziyoonii garuu televiziyooniiwwan kaawwan gaafadheetoo jira akkuma wanni isaatiin akkuma maalinni kwaalitinatti isaatiin taa'eetoo jira jechuudha televiziyooniin kan abbaan GB 43
kuma 24 25 waan akkasiin jiran televiziyoonii illee jechuudha. Xarapheeza daawwalama bira deema baay'isawwe televiziyoonii jechuudha. Saamsingii miti as keessatti na hubadhaa televiziyoonii kanan gaafadhe saamsingii nan dhabe. Bakka laman deemee bakka lachuu saamsingii nan dhabe yeroo lammataat irratti saamsingiin hoggaa argame saamsingii irratti nu hojjedha. Garuu televiziyooniiwwan kunniin illee waayifaallee hin fudhataa wanta hundaayyuu kwaalitiidha naan jedhaniitoo jiru garuu hagam akka ta'e gidduudha saamsingiin barbaada jedhee tanan dhiisee gatiin isaatillee akkuma kan 54 illee akkasuma mana 50 ol siiqa jechuudha. Kan jiibni isaa 53 illee akkasumatti gatiin isaatillee kara 50 ol siiqa. Waan akkanaa gaafadhee guyyaa har'aa xarapheezadha. Amaruhaadha yookaan isa qilleensa kennu eeleedha. Kan bishaan itti qulqulleeffatanii kanneen jechuudha kanan ani gaafadhe walumaa galatti televiziyoonii akkuma isin jedhe televiziyoonii saamsingiin arganne yeroo itti aanutti saamsingii hoggaan argadhe firiijii faa wajjiniin qabadhee tanan dhufaa akkasuma warroonni maggaarrajaa na gaafattan jirtanii akkasuma biradistii almuuneemii isa kan foom faatti naqanii yoosuma bilcheessuusan isa faana gaafattan jirtanii sasanillee bakkuma tokko walitti qabeetoo isin deebisa hidhee tananii har'aa waa'ee koomediinaa jibbaasii televiziyoonii kan saamsingii hin ta'in jechuudha kanan qabadheetoo dhufe kanniinidha hoggaasinitti tole ta'ee gatii kana keessaa filattanii ilaalaa amma kunniin muluun isaatu xarapheezaa gubbaarra kan biiffeen irra taa'uudha jechuudha kuni kan biiffeen jedha soorii televiziyooniin irra taa'uudha kas keessaa kan isinitti tolee ofii keessanii filattanii kana addatti nu baasii gatii isaa nu gaafadhu asiin kan xarapheezaa irratti nyaatanidha. Kararii sadii isinitti mul'ata. Kararii sadeen kun tokko lama sadii kun tokko akka adii burcuqqoo ofirraa qabu tokko immoo akka bunni kana kan karaa isaanitti dhiyaatu kun biraawon moo maal jedhama karariin isaa sadeessan kan xarapheezaa nyaataa jechuudha. Kuuwwan kan duuba isaa jiru kan televiziyooniiti abbaan banaa sadii masaabaa sadii kan qabu jidduu keessa waan barbaadan jibbaasii jalaallee teechifuu kan danda'amu. Gatiin isaa akkuma isiniin jedhisan jechuudha. 25,000 haga 26,000 irra waggaa gaafate tarii qannasuu danda'a. Ani kaa gaafii mee fedha keessan jedhee tanan gaafii gaafadhee too dhiyeessee isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaa samuunatti ammallee televiziyoonii saamsingii akkasuma gaafiin gaafatamee walitti qabee tanan firiijii waan akkasiisan qabadhee too dhufa. Egaa kaa isinis na jajjabeessuu fi duubatti hin deeminaa isiniin jedha. Warroonni haga ammaa na jajjabeessaa jirtan guddaa isaa galatooma. Viidiyoon koo guyyaa har'aa meeshaalee kanaani kun immoo televiziyoonii kan dhaabba irra godhatanidha. Irratti kan rukutamu kan ol siqeetoo kan dhaabbatu jechuudha. Akkuma mana madaamii faasan jechuudha. Kunillee gatiin isaa baay'ee madaalamaadha. Xarapheezaan tun immoo kan burcuqqoo yookaan immoo mastaawotiiti. Ishiinillee gatiin ishiitillee baay'ee kan madaalamtuu taatedha jechuudha. Baay'ee bareeddii as cinaatti kan argaa jirtan tuni kan koomediinaa as jirtu kuni jechuudha. Kun immoo eeleedha. Egaa kaa eelellee fedha gizee qabaattanii bitattan taate magaalaa feetanitti argachuu dandeessan naannoo keessanitti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa infoormeeshinii bakkuma hundaayyuu ni jira jechuufan viidiyoo kana qabadhee too dhufeen isiniin jedha. Warroonni immoo nama qabaattanii nama wajjin nu bitillee jettan hoggaa ta'e keessan na dubbisuu dandeessanii maatii keessa wajjiniin iddoo geessee bichisiisuu nan danda'an isiniin jedha. Wantoota hafe hoggaa jiraate haga burcuqqoo haga sahaanii warroonni ammallee gaafii qabdan hoggaa jiraatan koomentii keessan barreessa ani deemee isinii gaafadha. Warroonni immoo maatii keenya wajjiniin illee nu deemi jettanii maatii keessan irratti qarshii keessan argattanii jechuudha. Ani isaa wajjiniin waan tokko homaa isinirraa hin barbaadu deemee isiniif maatii keessan nan birichisiisa jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru karaa kootiin qophiidha. Hordoftoota koo tajaajiluuf isiniin jedha. Egaa kaa viidiyoon kana fakkaataa ammas laayik gochuun warroota bira geenya biraan gahaa yaada soggaa qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasuma qeeqni illee hoggaa jiraate sa'a 24 saanduqni koomentii banaadhaa. Sodaa tokko malee qeeqni illee hoggaa jiraate barreessuu dandeessanii isin keessummeessaa. Homaa tokko rakkoon hin jiru koomentii nan dubbisa yeroo maraayyuun isin hin jira koomentii keessan tokko kan na jala darbu hin jiru. Egaa kana fakkaata viidiyoon koo guyyaa har'aa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa. Bakka jirtanitti nagaan koo isiniif haa baay'atu. Egaa kaa viidiyoowwan isin fayyada jedhe qabadhee tanan dhufaa tariitiin mooyyuu lakkii kanas ni barbaannaa ittiin hoggaa ta'e na beeksisaa inni isiniin jedha. Egaa kaa bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kana fakkaata walumaa galatti adaamatti illee bitachuu hoggaa barbaaddan meeshaaleen kun bakkuma karaadhaaf
yookaan immoo iyyuu baajaajiidhaaf yookaan taaksiidhaaf yookaan makiinadhaaf iddoo mijataa bakka ta'e karaa irratti illee argachuu dandeessanin isiniin jedha. Kunooti karaan hundi iddoo yookaan beektan hoggaa ta'e karaa hunda wajjin nan teechiseetu jira. Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kooyii nagaa naataa baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti kana keessaa kan filattan saanduqa koomentii jalatti na barsiisa. Baay'ee.